السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردفتون oromoo gaarli hundi keessa fayyaa keessanii bagana kaasiraatan isinin jedhaan kooti alhamdulillah. Har'ammutu cold coffee yookaan buna qabbanaa kan baraduu wajjin hojjetamu hojjechuuf hin deema. Akka argaa jirtan maankiyaa tokko itti naqee jira koofii. Maankiyaa lama Nescafeedha jechuudha inni kun. As biratti bishaan maankiyaa takkaatti buusa. Sana booda sukkaara maankiyaa takkaallee itti godhaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti achi booda sirriitti waliin gahaa jechuudha. Hamma sukkaaraa fi bunni akkasuma bishaan wal fudhatutti waliin gahaa jechuudha. Eegeen akka kanatti wal ga'ee booda maashiniidhaan sirreessaa jechuudha. Akka kanatti eega wal ga'ee gahaadha. Amma maashiniidhaan daakaa jechuudha. Akka argaa jirtan kanatti ni bareeda. Ammallee sirrimatti daakaa haga kireeminaa ta'utti jechuudha. Kinoo akka argaa jirtanitti amma kireemii ta'ee jira. Kinoowwan irra sibiila irra akka inni itti dhaabatu maashinii irratti baay'ee kireema bareeda ta'ee jira. Dhugaa akkatti bareedu ilaalame baay'ee das nama jedha. Naa egaa haala kanatti qophaa'ee bareedee akka argaa jirtan kanatti egaa inni qophaa'ee booda burcuqqoo keessatti godhaa jechuudha. Egaa akka kanatti qophaa'ee booda burcuqqoo keessa goone buna baay'ee qabbanaa fi kan baay'ee mi'aawu akka nu ta'u gochuudha jechuudha. Haala kanatti akkuma argaa jirtan burcuqqoodhaan isa kanneen keessatti dalaga. Yaa nama baay'eef hin dalagu waan barbaadee fi isin hammuma barbaadan burcuqqoo takkas yoo barbaadan nama takkaaf akkasuma nama lama sadii illee yoo barbaadan irraa qannaftanii jechuudha. Nama maankiyaa lama buna fi akkasuma sukkaara maankiyaa takkaa bishaan maankiyaa takkaatti godhe isin immoo tuyyuu isuma kanarraa qannaftanii hamma nama sanii dalaydan yookiin ofii keessanii dalaydan irraa xiqqeessitanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Ani amma nama baay'eedhaaf waan dalageef yoo hin baay'ise haala kanatti itti goonaa jechuudha. Maankiyaa takka takka yoo irraa hafillee irratti dabalaa jechuudha. Rakkoon qabu akkuma argaa jirtanii xiqqoosi baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa rabbii isinillee mana keessanitti dalagadhaatii jarrabaa baay'ee buna mi'aawuu fi buna baay'ee namatti toludha. Isinin jedha akka argaa jirtan kanatti itti godhee geesse haala kanatti jechuudha. Kinoo akkatti bareedu maashaallah. Amma mootu maashina kana keessatti buna qabbanaa daakaa jechuudha hojjedha jechuudha. Isa sana hojjetataa Nescafee maankiyaa takka. Achi booda zaafaraan itti godhaa jechuudha. Zaafaraan beektu dhee yaada isa boorreessu sanii kalarii ruuzatti illee kan fayyadaman san jechuudha. Isa sana hafuurri isaatis baay'ee bareeda bunallee ni mi'eessa. Achi booda roos watar yookaan bishaan ababaa isa kanatti fayyadamaa jechuudha. Maankiyaa gimaash isa maankiyaa gimaashatti godha. Sana booda aanan itti buusa jechuudha. Aanan ani gimmiti burcuqqoo kanaaf ta'u waan beekuuf simsadheetuma itti naqaa jechuudha. Isin immoo hamma fayyadamtan irraa xiqqeessitanii akkuma isin jedhetti fayyadamuu haga fedha keessaniitti fayyadamtanii aanan amma haga burcuqqoo kanaaf ga'u akkanatti dalagaa jechuudha. Haala argaa jirtan kanatti san booda baraduu itti godhaa jechuudha. Maaliifiyyuu buna qabbanaa dalaguu waan barbaadeef aannan illee itti dabale aannan qabbanaadha firiijiidha fuudhe baraduu itti godhee akkasitti walitti daakaa jechuudha. Kana booda sirriitti daakaa jechuudha. Haga inni sun daakamu ammuutuyyuu baraduu takka takka isa kireemicha reef dalagee kana keessatti godhaa jechuudha. Takka takka hunda isaatti godhee akka argaa jirtan kanatti waliin gahee jira.
baay'ee tokko namatti tola dhugaa. Amma maashaallah inni kunillee daakamee qophaa'ee jira haala argaa jirtan kanatti. Amma ittiin buusaa jechuudha hunda isaaniitu. Waaw akkatti inni qabbanaa'u das nama jedhu afurri isaallee osoo argitanii baay'ee namatti tola dhugaa rabbi. Haala kanatti hundaa waliin gahaa jechuun. Akka argitan kana hundaatti buusee jira takka qofa hafee lama qofatu hafee. Akka kanatti hundattuu buusaa jechuudha. Akka argaa jirtan kanatti eegitti buusee booda kireemichi isa jalatti gadi dura jalqaba jalatti godhe suni gara gubbaatti bareedee akka gara gubbaatti ol nu ba'uuf waliin gahaa jechuudha. Shuuf akkatti kireemii fakkaatee jedhu baay'ee tokko bareedaadha. Inni dura jala ture suni akkatti gubbaatti ol ba'ee jira jechuudha amma. Haala kana yoo waliin dhufne wal fudhataallee gara gubbaatti ol ba'alee jechuudha. Bunni gara jalaatti gadi gala inni yabbuun immootu gara gubbaatti ol deebi'a jechuudha. Inni biraa immoo baradoo keessa waan jiruuf baay'ee qabbaneessa. Akka baay'ee qabbanaa'uu fi wal qabatu kireemii akka ta'u taasisa jechuudha. Hedduu takka das nama jedha. Akka argaa jirtan kanatti hunda isaatu akkana waliin gahaa akka sirriitti wal fudhatee mi'aawuuf jechuudha. Baradoon illee keessatti akka xiqqoosii wanni jedhuuf qabbaneessuuf jechuudha. Baradoo yoo waliin dhahee jedhee akka qabbanaa'u taasisa waan ta'eef waliin dhahaa jechuudha. Haala kanatti eegee waliin gahee hundaa geessee booda buna isaa dura maashinii keessatti hafe san gubbaa isaatiin naqaa jechuudha. Haala kanatti akka arafaatitti yaabbatee isa hafetu jira. Isa kana gubbaa isaatitti naqaa jechuudha. Haala argaa jirtan kanatti akkanatti gubbaa isaatti buusaa jechuudha. Haaluma argaa jirtan kanatti gubbaa isaatti buusee jira. Sana booda ammallee waliin gahaa jechuudha. Isa dura jalqaba keessa turee fi amma itti buufame akka wal fudhatuuf jechuudha. Wal fudhatee xaamiin isaa yookaan mi'aan isaa akka wal fudhatuuf akka garaagara hin taane kan jala ture qabbanaa yookaan xaamiin isaa garaagara akka hin taaneef sirriitti miiksi goona jechuudha. Haala kanatti miiksi goona jechuudha hunda isaatiiyyuu isa jalaatiif gubbaa akka wal fudhatuuf. Akka argaa jirtan kanatti dammoo hedduu bareeda maashaallah. Haala kana hunduma isaatiiyyuu waliin gahaa jechuudha. Baay'ee yabbuudha baay'ee tokko namatti tola. Wanna biraatti hin goone yoo bunumaa fi sukkaara akkasumas aanan kanneen walitti makee haala argitan kanatti bareedee jira maashaallah. Kun amma kanatti qophaa'ee jira. Hedduu takka bareedaa jechuudha. Akkasuma baay'ee mi'aa. Amma san booda isa gubbaa isaa bareechisuu anis kaafee bullaa isa gubbaa isaatti bubbuusaa jechuudha. Haala argaa jirtan kanatti kalarii isaa gubbaa isaa akka bareechisuuf jechuudha. Akkasitti hunda isaatirraayyuu bubbuusaa jechuudha. Haala argitan kanatti baay'ee tokko bareedaa. Viidiyoon kiyya yoo isinitti tolee jiraate laayikii, koomentii, sheer gochuun dagatinaa. Warri sabiskiraayib hin godhin illee sabiskiraayib godha. Warri sabiskiraayib taatan gootanii maatii kiyya turtan ammoo hedduu isin galatoomfadha. Waan laayikii, koomentii gootaniif na jajjabeessitaniif hedduu takka isin galatoomfadha. Haala argaa jirtan kanatti baay'ee bareeda. Kiinoo maashaallah tabaarakallah hedduu namatti tola. Haala kanatti mana keessanii dalagadhaatii dhugaa isiniin jedha. Akka argaa jirtan kana hedduu bareeda. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.